Gamee leqaa garaa dhiraa hiphaappi garaa dhiraa gurraan dhagahanii ijaan ilaalu kaa afaaniin dubbachaa isa madaalu kaa wanta xixiqqoodhaan maqaa moggaasuu fi arrabni isaanis takkaa hin luufi garaa dhiiraa hin beekanii sobaan maaliif itti akeekanii kaayyootu godheeni goophoo utuu abdatu waan tokko sagalee isaas dhokfateera namootarraas baqateera namni hin jiru kan ta'uufi hundumaafuu kakateera waaqa isaa abdateera deebii isaa fudhachuufi amma dafqee hojjete miindaa isaa argachuufi eeyyee garaa dhiiraa hin beekanii namootarraa dhabee ture eenyummaa isaa bara dheeraa amma erga argate kana soo weelliseera hin deebi'uu dudduubatti hin galu harka namaatti fakkeessituuf hinaaftuun isa gajjalaa dhaabatti gurraan dhagahanii ijaan ilaalu kaa afaaniin dubbataa isa madaalu kaa wanta xixiqqoodhaan maqaa moggaasuu fi arrabni isaanii takkaa hin hiluufi garaa dhiiraa hin beekanii sobaan maaf itti akeekanii kaayyootu godheeni goophoo utuu abdatuu waa tokko sagalee isaa dhokfateera namootarraa baqateera namni hin jiru kan ta'uufi hundumaafuu kakateera waaqa isaa abdateera deebii isaa fudhachuufi amma dafqee hojjete miindaa isaa argachuufi Gamee leqaa freestyle hiphaappi itti fufaa. It's a constant man ego check going on in this street, in this world. So part of that is just like, you know, that's my resume. But as far as the media, they look at it something different. They don't care about my resume. They don't care about me not getting in trouble. It's just another story, you know, and it's a real story. They don't have to pay for it, and they're gonna milk it for all it's worth. As far as people, they want me, when they first see me, to humble myself. They want me to be like this and just because they're scared of me. But I don't feel like that's my job, to humble myself, to show you that I'm not a threat. I'm not a threat unless you're a threat to me. You know what I'm saying? So when people say, when you meet Pac, he's different than he is, because when somebody one-on-one, anybody one-on-one, I believe, honestly, that I can talk. I believe that I have the ability to reason, I have logic, I have compassion, I have understanding. If we talk, there's no problems. You know what I'm saying? But that's not what happens. People use what they heard in the media, and that's how they come at me. And then, you know, we got a clash.